jechoota waan jedhu erganuu jedhe booda keessummaa gara waltajjiitti nu affeeraa cafe. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qophii bareedduudha baga nagaan dhuftaniin jaa. Joorii fi baqqalaa dura nutis baga hidhaa baaneen jaa nutis mana hidhaa turre. Haqa isaan mana hidhaa jiran nutis asiidii siiriira baanaan afalmataan faanii isinillee hundinuu bakka jirru hundaa magaalaa takkaa jira magaalaa Oromoo nama sadii jiraata. Nam sadiini Firii Baqqalee Garbaa, Firii Joowar Mahammad, Justice for Hacaaluu jedhanii hiriyee baa turan. Isin hundinuu warri waan kana qodara fudhatan jirtanii waan gootan hundaaf galatoomaadha. Baqqalaadhaa fi Joowaris baga nagaan baatanii nuti tokkamtaniin jaan. Kuma lamaa fi diidam yeroo dukkanaa ture. Warri ala kana akka rogeeyyitti hojiin dalagaadhaa ture. Joowaris dabalatee hagi tokko biyya gareeti nu afaan garagalee diinaa hojiin dhaabbatee dhagaa nutti yeroo eegale. Hangi hafee hanga xiqqaadha. San keessaa warra biyyatti hafee akka maletti cichee haga hidhaa seenee guyyaa 40 fi waa agabuu taa'utti warri godhee Baqqalaadhaa fi Joowwarfaadhaa waa hedduu kutaniiti as ga'anii baga nagaan baataniin jaan. Haa ta'u isaan haabanii garuu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa warreen jireenya isaanii guutuu qabsoo Oromoo irratti dabarse. Ka'arraas mana hidhaa keessatti rakkachaadhaa jiru. Kan toorchi taa'adhaa jiru. Kan maatii wal dhabee biyya ifii qe'ee fi keessatti ukkaamsaa addaa keessa jiru. Arraas akka yaadaan bira jiraannu barbaadan, akka deeggarsaan bira jiraannu barbaadan, akka sagalee taanuufis barbaadan. Gammachuun teenya irruun Baqqalaadhaa fi Joowwar arguudhaaf ni gamman. Gammachuun teenya guutuudhaa miti. Warra isaan dura qabsoo keessa ture. Warra isaan caalaa wareega hadhaawaa kafale. Warreen dirree qabsoo keessa garaa hidhatee kilaash fannifatee umrii daa'imummaa tureetu arraas manidhaa Oromiyaa Qaalitti keessa rakkachaadhaa jira. Gaafa isaan hundi hojiin nu ban gaafa qeeroon kumaantamaan manidhaa keessa jirtu Oromoo tahuu qofaaf kan yakka tokko hin dalagin hidhaman gaafa isaan hundi hojiin gannuu dhiifaman gammachuun teenya guutuudha. Karaa biraatiin obbo Baqqalaadhaa fi Joowwar qabsoo karaa nagaa geggeessanii durmarraa'u karaa kanaan deemaadhaa turan. Qabsoon karaa hedduudhaan jirti. Warri hidhannoodhaan malee diinni cabujuus karaa sirriidhaan jira. Warri lakkii hidhannoon lolaadhaa karaa nagaatiinis diinaa hojii haasoinee deemuu qabnis karaa sirriidhaan jira. Namni keenya asitti konfiistoon qabu. Waldhabbii yaada kana lameen iddoo hin jirtu. Waan kana uummanni keenya akka gaariitti hubadhaadhaa. Fayyaadaa haganumaan ja'a. Joowwar naafi Joowwar yeroo dheeraa amata 10 meeqa keenya Joowwar amata 10 boota 10 wal beeyna gaafa maqaan isaa Tolaa Buliidhaatiin beeka. Akkasii Joowwar Tolaa Buliidhaa paaltokirra wal beeyna. Qabsoo naaf inni paaltokirraa hojii eegale gaafa miidiyaan hedduun jirre gaafa feesbuukiin hin jirre paaltokirraa nam 50-60 wal geenye achirraa qabsoo Oromoodhaa eegallee unu hangarraa wajjin geenye. Qaalittis dhaqas hin deddeebi'e jechuudha. Gadaadha. Dhiifama caffee gidduudhaan si dhaabuu kootiif dhugumatti keessummaa of keessaa qabna. Keessummoonni kaleessa akkuma oolle kana oolanii torbaan guutuu dadhabaa turanii sagantaa akkasiisan qopheessanii halkan osoo nu tajaajilan har'a karaa dheeraa dhufan isin jalaa nafnu akkuma isin dhuftanii nu bira dhaabbattan nu isin bira dhaabbanna galatoomaa isiniin jenna waan biraa isin godhuu hin dandeenyu dhufnee isin bira mul'achutu iyyuu galata san deebisuu waan taateef hin dhufanii isaanis nu dhufanii mee keessummoonni kenna maqaa isaanii tokko tokkoon himullee barbaannu caffeetu maqaa isaanii isinii hima mee warri karaa dheeraa deemtanii dhuftan boros deebitan mee ummata kanaaf hamilee nuu kennaa ol kaa'ame keessummoonni Houston irraa dhuftan
galatooma fayyaa argadhaa. Mee maqaa isaanii caffeen isin haa himu namoota tokko waliin qawwee dhukaasaa waan turaniif. Kan biraatis isaanis sagantaa biraa qabu Memphis Teenes irraa akkamitti Daalaas irraa hafuu dandeenya jedhee warri dhufee akka isaanoti maaliif yaaniif inni waan wal fakkaannuuf. Saalaa Siyyoo Memphis Teenes irraa ofee dhufee mee yeroo tokko si haalaalani akkasi hunoo. Hundaa'uu bakka waltajjiin OMN jirtu bakka qabsoo Oromoo jirtu bakka hiriirri Oromoodhaa jiru takka illee dhabeen beeku. Gaafa Minneapolis dhufnus numaa wajjin jira bakka jirru hundaan akkamitti danda'an beekuuti fayyaade Saalaa hedduu ulfaata.